Jarri kun lamaan Oromoo dhageessaniitu jarri kun lama wal fuudhuuf jedhani qalloodhaaf yeroo iidiin akkamii jedhe sooshaal miidiyaa galu kunoo namni lama akkasitti dabarsaa jira seenaa biraa keessa seenaniiru. Boleessi keenya qaaliin kuni bifuma duuba kootti agartan kanaan qaamni isaa gubatee jira. Abdii Raggaasaa gaa akka inni hedduu tokko dhukkufataa jiru hedduun keessan beektu jedhee yaada isaa wal qabatee gara biyya alaa deemee yaalamuu qaba jedhamaa jira. Guyyaa kana hin dagatin guyyaa qaamni kee hundi si ganee sochii didu guyyaa firaa fi aaliin baatee qabri si fidu guyyaa al tokko yeroo jiru walii gadduun gaariidha. Namni asirratti ilaaltan kun biyya afur dura jira ture amma garuu gara fuula rabbii deemee jira. Abeet makiina akkas argisiitu kan addunyaa turteedha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shamar kafuuni hordoftotaaf kabajamtoota Oro Show akkam naaf jirtu sirriin jireenya aafiyaan akkamiin isin jechaa kunoo har'a istuudiyoo haaraadhaan isiniif deebi'eetan jira. Akkuma beekamu istuudiyoo jijjiirrannee jirra. Waan tokko dheengadda isinitti himeen ture qosni irraan babbadaa ture waan tokko sirreeffataa jira jedheetan ture. Kana booda gaa istuudiyoo kanatti wal argina akkam fakkaata maal fakkaata baay'ee ganaan sirreessa jechuun background baay'ee waan jiruuf background baay'ee irratti jijjiirree hojjenna haadhaaf ammaaf kan irratti hojjennu kana fakkaata laala agartanii egaa kana fakkaata hammaan booda Oro Show kana irratti deebi'eessuudha warreen gara chaanaalii kanatti haarawaa dhuftan of eeggadhaa istuudiyoo kana irratti subscribe hin gootan taanaan wallola isinii galee kanaaf egaa subscribe gochuun dagatina hundi keessanu video kana illee hundi keessanu yaa'u mijala qabbanaa irra babbanni irra kana booda yeroodhaan walitti deebina waayisoo TikTok irratti mention na godha Oro Show jedhaati mention na gochuun dagatina Faaxume akkam maaliif baddaati fa'imaa naman gaafattuu Faaxume maaliifuu gara video har'aatti seenuu kootiin dura baga waggaa geessanii isin jechuun barbaada iidiin akkam ture raamadaanni nagaan uffalamee bareedaadha. Kanaaf egaa gara video har'aatti immoo yeroo seennu argitan isin ibsisha of eeggadhu yoo waa jette rukutamta ergasiis mucaan akkas turtedha ati yoom argite samoonni kana waan nu miliqe keessaa namichi furdaan kuniif intalatti kana laala Jarri kun lamaan egaa gammadaa shawoo irratti dhiyaatanii wal fuudhu jechuma namatti hin jabaatu amma kun jechuma afaanuma namatti hin jabaatume jechuun marfeedhaaf isin itti fixa kun akka mee dhaggeeffannee walitti deebinee xiqqoo haasaa jira. Jalqaba anatu boksii godheefi osoo TikTok ilaalu argee sumaan hin barreesseefi nama anarraa faallaa ta'e tokkodha jettee yaaddeeti moo akkabittiin? Na fiizikaalii wal bira qabee ilaalee barreesseefi achumaan asoo jalqabneen boksii. Ati gatarii yoo amma dhaabbanni waan kana madaalu maybe akka addunyaatti Guinness World Record kan jedhamu hin jira namoota uumama addaa qaban kana waan irratti galmeessan jira biyya kanattis jalqabamaa akka jiru dhageera namni hamma kee qal'atu namni biraa waan jiru sitti fakkaata argitee yoo beekta? As Itoophiyaa keessatti argeen beeku. Ana sooshaal miidiyaa irratti garuu saba biraan kafanan jirta. Kanaafi maqaan TikTokii kee Miis Qalloo jedha. Miis Qalloo kan jettee fi namni amma koo qal'atu hin jiru bakka qal'oon inni dhuma anuma jetteeti. Gizaachoo ta'u namni hamma kee furdatu Itoophiyaa keessa jira nama biraa argite?
nama argeen beeku yaa furdaan anuma jedhee adagaru naanni caalas hin jira yaa warga akkana baasee fi mul'isne warra kan of mul'isne malee jiraachuu danda'u jiraachuu danda'ee dhokate tarii namni otoo amma madaallii faa jiraate akkuma jenne galmeessuun faa jiraate furdaa biyya kanaa taate galmaa'uu dandeessa akkas reekardii isa guddaa yoo namni jira yaa hin ta'u atummoo qalloo biyya kana tarii yoon sin rakkise. Egaa akkuma asirratti argitan egaa jechuun ajandaa uumuuf naan jedha. Jarattiin kun ajandaa uumuuf moo dhuguma wal fuudhuuf? Maal wal godhu? Egaa akkuma dhageessan egaa asirratti egaa xiqqoo haasa'uudhaas namatti jabaatu wal fuudhuuf jedha rabbi isin mabruuk isiniin jenna gaafa isin wal fuutan haa ta'u garuu warri ijoolleen qalloodha jettanii of yaaddan jechaadha. Ilaalaa mucattii kana fakkeenya godhadhaa. Fakkeenya godhadhaa mee ilaalaa qalliina siidhuma kana ilaalaa mee ilaalaa. Joobilaan baala baasee agarra duban abbabee qoobe joobilaan baala baasee agarra duban lakkii jannaa sitta baasee hanqatte abbabee qoobe lakkii jannaa sitta baasee hanqatte ani rafuu bakkanii sanaanafi abbabee qoobe. Qalloo mitiim kun qalloo mitiim kun paastaa. Pasta beektu miti pasta. Ajaa'iba boo. Waan hedduu tokko garaa nama nyaatu keessaa immoo akka dheengaddaa Abdii Raggaasaa akka inni dhukkubsataa ture beektu hammas ta'u gara biyya alaa deemee akka inni yaalamuuf maallaqni sassaabamaa jira. Isinis haala dandeessaniin dhaggeeffadhaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu? Guyyaadhaa obboleessa keenya Abdii Raggaasaa biratti argama. Obboleessi keenya qaaliin kuni bifuma duuba kootti agartan kanaan qaamni isaa gubatee jira. Haa ta'u malee garuu obboleessi keenya Abdii Raggaasaa haala kanaan ciisee asitti arguu baay'ee natti dhaga'amee jira. Jaallattoonni isaa, dinqisiifattoonni isaa, obboloonni koo biyya garaagaraa jirtan maaloo Abdii obboleessa keenya Abdii deemii nu dubbisi. Obboleessa keenya Abdii deemii nu gargaarsi. Poostiin duraan maxxansi keessatti ati maaliif deemtee waraabnaan jettanii turtan. Anis kunoo guyyaa har'aa rabbi fedhee dhufee Abdii biratti hin argama. Kanaafuu obboleewwan keenya obboleessi keenya Abdiin gara biyya alaatti akka deemee yaalamu itti himamee jira. Gara biyya alaatti deemee yaalamuuf immoo qarshiin muraasni nama hin ga'u. Gara biyya Turkii deemee qaama isaa kana, gogaa isaa kana, fuula isaa kana, harka isaa kana qaama isaa guutuu bakka zayitni sun itti namni sirriitti yaalamuu qaba waan ta'eef baasii baay'ee isa barbaachisa. Obboleessi keenya immoo haaluma isin amma agartan kanaan dudduuba koo kiyyarratti fuulli isaa luqqa'ee qaamni isaa luqqa'ee baay'ee daran miidhamee haala kanaan dhukkubsatee siree irra tafee jira. Obboleessi keenya kun egaa deemee yaalamuuf egaa qarshii isa barbaachisa. Akkaawuntii isinitti himu kana qabadhaatii waan humna keessanii gargaara. 1,044 57 Duwwaa 3 9 Duwwaa 8 Abdii Raggaasaa Baqqalee warri feesbuukis warri yuutuubis warri tiiktookis obboleessa keenya kan amma dandeessan waan humna keessanii namoonni baay'ee viidiyoo kana ilaaluu dandeessu hanga miileenaatiin ilaalamuu danda'a viidiyoon kun garuu 1,000 2,200 500 waan humna keessanii yoo gargaartan obboleessa keenya guyyaa gabaabaa keessatti gara biyya alaatti erguu dandeenya waan ta'eef waan humna keessanii gargaara namoonni immoo gargaaruu hin dandeenye viidiyoo kana sheer gochuudhaan namoonni biroo akka gargaaran taa'e. Egaa akkuma asirratti argitan egaa hedduu tokko garaa nama nyaata haga yoonaa dhukkubsataa jira haga dandeessaniin gargaara rabbi isin gargaara jechuun barbaada. Isumaan wal qabatee namni keenya gaafa du'e gaafa immoo namni tokko darbe fooloorsii walii dabaluuf waan hin taane gochuuf qophiidha. Baay'ee mucaan tokko dheengidda soomuma keessa jechaadha. Almost gara guyyaa 2 guyyaa 3 wayiiti erga darbee jechaadha. Al tokko jiruu keenyatti alhamdulillah jechuun gaariidha. Har'a jiraata xiqqoo onnee kana dhukkubsateedhanii gara hospitaalaa deemee achiin lubbuun isaa darbiteedhanii hedduu tokko gara nama nyaatamee ilaa mucaa kana. Argitanii qalata mucaan tokko Dubaayitti mucaa bareedaa tokko argitanii faxareetuma ijoollee hiriyoota wajjin akka carraa haadha manaa wajjin gabbaa'ee xiqqa shumoonni dhukkubdee mana yaalaa dhaqee amri rabbiitti dhufee aggaara Dubaayitti waan ta'u argitanii shabaab I hope nama umriin isaa naa gadiiti. Ji'a filatamaa keessa du'e guyyaalleen guyyaa bareeda dhuura ittiin diidamiisa. Rabbi warra jaalataa isaa godhu maatii isaa firoottan isaa biyyoota isaa hunda rabbi isaa sabbarsiisu isa rabbi warra jaalataa haa godhu. Innaa jiini ramadaanaa kun ji'a ulfaataadha. Ji'a keessallee wal lolanii miti ji'a zannillee walitti badanii miti isinii galee.
Ramadaana abbaa rabbiin itti deebisatu zoora itti deebi'atanii galan. Abbaa rabbiin itti deebisatu zoora itti deebi'u. Na Guyyaa kanan dagatiin guyyaa qaamni kee hundi si ganee sochii didu guyyaa firaa fi aaliin baatee qabrii si fidu guyyaa harka isaatiin qotee namni si awwaalu guyyaa namni si laalu ati arguu hin dandeettu guyyaa namni si waamu garuu ati hin dhageettu guyyaa sagalee ta'e dhaga'uun hawwii taatu guyyaa nama hundarraa kophaa keetitti baatu guyyaa bakka kuftee ol jechuu hin dandeenye arrabni kee gogee dubbachuu hin dandeenye guyyaa qaama kee qullaa fuula rabbii dhaabbattu guyyaa waan ofii keetii facaafatte haammattu guyyaa gaafii rabbii sirratti wal gahu guyyaa badii teetitti qaamni kee ragaa bahu guyyaa qanatu jira kan hundaa eeggatu hundaafuu gaarii yaade ammumarraa beekkatu humnaa fi qabeenyi kee aangoon biyya lafaa si wajjin qabriin bu'u addunyaa irratti hafaa. Egaa akkuma argitan nama kana nama bareedaa amalli qeeboodha akkasitti gara fuula rabbii deemeeti jira jechaadha. Asirratti viidiyoo kana fiiduun wanni inni barbaachise hedduuma fakkeenyaaf guyyaa tokko guyyaa lama dura miidiyaa kanarra achiifachi viidiyoos poost godhaa ture jechaadha. Waan ajaa'idhaan illee alhamdulillah waan ajaa'idhaan illee hin gadhiisne rabbi kan jannata haa taasisu. Akkuma argitan egaa guyyaa duuti nutti dhuftu beekamu guyyaadhuma gara fuula rabbii deemuun beekamu alhamdulillah inaafa walitti dhiisaa haala dandeenyeen immoo wal gargaarree wal bira jiraanna jechuun barbaada.